waaqayyoon waaqa meeqaatu waaqa meeqa qabdati? Abbaanis waaqayyoodha, ilmis waaqayyoodha. Waaqni lama moo tokko? Qaama lamaan waaqummaa waan hin tokko. jirre in soobee lammiin bakka Inna kanatti lillahi wa inna soba kijibe Hin sobne. meeqa? in Ustaz, kijibe assalamu alaikum. dubbisi farfan bakka amma dubbisi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Kijiba bakka san siiti dubbisi qabda. baniiti amma kana ni agartaa akka soba kan ke subdi Baasan sini dubbisa. jalqaba irraa Video dubbisi baasi, lakkoofsa tokko Na Video guddis. baasi. bidoo baas Yoo na guddis. eenyu dubbatee isin hin jedhe Abu Mu'aaz ammen Salamoon Salamoon dubbatin. Salamoon jedhe. Okay, ustaz. Salamoonii miti baasi amma nagarta in kijibde takkaan dubbifne ta'a takkaan sobde baasi laalaan Eenyutu guddisina barreesse? jamaa anan guddisina Abu Mu'aaz anan guddisina isa wajjin haasa'uun barbaanne bakkuma san qofa irratti wanna jechuun malee natti tolee jira ufumaa itti deemtanii ufumaa keessanii lukkisaa takka eeywa lakkoofsa tokko irraa dubbisi Ayyee. Lakkoofsa tokko. Jechi kanatti. jecha eenyu jedha mata duree makkana qabi Jecha agur ilma yaaqee jedhe. Oh. maaliif jecha Salamoon jettee Eenyutu barreesse macaafa kana? Waan barreessee isin jenna. Ekkoo eenyutu barreesse hin jedhe. Waan gaafiin kanaan ka ustaada. Ati jecha Ekkoo reefu macaafa eenyutu barreesse? No. Jecha kun ka eenyuti? Ati ka eenyu jette niin dogoggo niin kijibe jedhi. Maaliif kan barreesse hin jedhe bar? Aboo ka barreessin gal mata dureen maal jedha? Jecha agur ilma yaaqee jedhe. Jecha kun jecha eenyu? Jecha Saamu'eel jecha Jecha eenyuti? agur ilma yaaqee kan Salamoon barreesse. Kan asaa barreessu malee nama barreessu jecha san dubbiin tun dubbii eenyuti? Jecha kinoo jecha agur. Jecha Anis kan barreesse hin dubbadhe bar. Saamu'eeliin himi? agursi biratti Abu Mu'aaz kana gaafadha agursi biratti raajiidha Wanta inni jedhe dubbate. Jecha wanta inni jedhe barreesse. aguriyaa abboo gabaree akka kan keetiiti gabaree akka kan keetii irra maal hojjetta tokko kana gaafiin lammaffaadha ammoo ilma ka jedhu kana ilma ka jedhu kakuu moofaa keessatti ilmi waaqayyoodha eenyu Ayyee sinin dubbisa ayyee. Yaa. Jechi kanatti fufee jiru jecha agur ilma yaaqee isa nama biyya Maasati. Namni kun itiliitii fi ukaaliitii dubbateera. Inni ani nama hundumaa irraa gowwaadha. Nama hundumaa irraa kunoo arguu jirtaa mitiiraan nama hundumarra gowwaadha jedha kunu saniif siin jedhee bar Jecha gowwaan. hubannaa namni qabus hin qabu jedhe. Kunoo Ogummaa nagartu tokko waan jedhe. hin bar. Nagaan Waa'ee isa siifatu maal qulqullaa raawwadhee homaa hin beeku jedhe. Eenyutu gara osoo inni dubbatu ani nama gowwaadha hubannaan qabu osoo jedhu ati Ayyee gabaree marraa fuutee natti fiddaare Abu Mu'aaz itti deebi'an kalaas Okay. Amma nu galte ustaada eebbifama. Eenyu amma jecha gabaree jecha meera abbo doka the truth. Hold on. Gurba lammi. Jecha gabaree Lammi. nama haa ta'u gabaree Lammi. wanta jedhamu hin jiru. Lammi. Lammi. Oh. Jecha nama gowwaati moo nama shaaciraati? Jecha nama gowwaa gabareeti miti? Jecha nama gowwaa waaqayyo uumaa ta'uu isaa beeku. Gowwa jecha nama gowwaati Ayyee. mi? Jecha nama gowwaati moo nama aqlii Ayyee qabu nama jecha shaacira? nama gowwaa waaqayyo lafaaf waaqaaf lafa Waan ilma gowwaa qabaachuu ati waan nama Saamu'eel maal waan inni naan jette duba jecha No. waan hin ta'in. Okay. Kakuu beeku. Of jedhe waan. okay jecha nama gowwaan fudhannu waan wallaala gabaree lafa keessa qotattu waan raajiin ta'e nama zimbiroo. Maa fudhatta kan kee barreessuu kan hin dandeenye maa fudhatta. Na dhaggeeffadhu. Kan kee ani barreessuu hin danda'u kan jedhu maa fudhatta. Na dhaggeeffadhu ka. Maa fudhatta kan kee. Na dhaggeeffadhu ka. Isa ani barreessuu hin Gurba. danda'u. Na dhaggeeffadhu. Kan beeku kan jedhu Uumaa maa san fudhatta. inni ka jechuun si dhaggeeffadhu ka. Yesuus illee barreessee takkaa guyyaa tokko barreessee hin beeku. Qalamaan na dhaggeeffadhu waan jedhe na dhaggeessaa miti. Ati Ilmi maal waaqayyo fudhatta? na dhaggeeffadhu ilmi waaqayyo kan jedhamee wangeela kakuu moofaa keessatti himame eenyu naahi maqaa isaa wajjin naahi maqaa isaa wajjin kakuu moofaa keessaa naa kan ilma waaqayyo kan jedhame. Iyyesuus. Fidi naa kan achi keessa ilma waaqayyo kan jedhame ilma waaqayyo hangafa tokkicha kan jedhame. Ayyee macaafa haaraa keessa sii kenna. Haara keessaa naa kan jenne kakuu moofaa keessaa naa kan ilma waaqayyo kan jedhame. Ilmi kun isa ta'uu isaa sinii kenna. No na dhaggeeffadhu na Kakuu dhaggeeffadhu. haaraa keessan sinii kenna. Ani yookaan anaas sii kanna yookaan ilma waaqayyo ati ilma waaqayyo ilma kan koo hangafa kan jedhameen kakuu moofaa keessaa eenyu Yesuus immoo qaama biraati naa kan kakuu haaraa wasin gaafannan.
kakuu moofaa haaraa keessatti asitti Kakuu kan moofaa. dubbadde kun isa. Afaan Oromooti. Lammii koo afaan Oromooti. Ilma Waaqayyoo jedhamee kan jiru kan maqaan moggaafame kakuu moofaa keessa jira moo hin jiru namni maqaan isaa moggaafame. Kakuu moofaa keessa fakkeenyaaf eenyutu jira? Fakkeenya siin jenni jira moo hin jira moo hin jiru. Addaam jira miti? Ani san siin jenni ani san si gaafne ilma Waaqayyoo kakuu moofaa dhaggeeffadhu afaan Oromooti. Dhaggeeffadhu afaan Oromooti. Yesuus ilma Waaqayyoo jedhamee kakuu moofaa keessa kan moggaafame Yesuus immoo Yaaqoob immoo Aadam immoo Daawud kan moggaafame jira kana keessaa naa himi. Ani yaa barreeffamu hin beeku ilma tokko hin beeka. Kan abbaan isaa bira Okay, kakuu moofaa keessaa Yesuus ilma Waaqayyooti kan jedhe jira. kakuu haaraa keessatti nuuf mirkanaan. Kakuu moofaa keessa. Angela gatuun amma diduun kakuu moofaa. Kakuu moofaa hanqa Ermiyaas kakuu moofaa keessa. Kakuu moofaa keessatti Yesuus ilma Waaqayyooti kan jedhu jira. Kakuu haaraa keessatti Yesuus kun ilma afaan Oromooti. Lammi afaan Oromoo si galaa miti. Namni maqaan isaa moggaafame ilma koo hangafaa kan jedhameen ati ilma kooti kan jedhameen eenyu Israa'el eenyu ture Israa'el eenyu ture. Faarfannaa 2:7. Israa'el eenyu ture Israa'el ilma Waaqayyooti moo ilma Waaqayyooti miti. Ilma Waaqayyooti. Goobas. Waaqayyoon ilma meeqa qaba? Ilma tokkicha. Tokko qaba. Tokkichi san eenyu? Ilma isaa fakkaatti akka isaa kan qabu tokko. Ansa siin hin jenne. Ilmi Waaqayyo kan hangafaa kan jedhame kakuu moofaa keessatti eenyu? Iyyasuus. Fidi ragaa. Ibroota tokko ja'a. Aybo kakuu moofaan siin jedhe boo afaan Oromoo siif hin galu. Dirqama mitaachi deemuuna. Dirqama keeti fiduu qabda. Waaqayyo ilma isaa hangafaa. No sanii miti. Ilma hangafaa kan jedhame ilma koo hangafa jechuun maal jechuu? Hangafa afaan Oromoo si gala? Ilma hangafaa jedhu. Ifreem ilma hangafaati moo ilma quxusuuti? Kakuu moofaa keessatti. Inni nama. Namaatu Waaqayyoon ni kijibe ilma koo hangafaati jedheen ni kijibe. Namaan jedhe. Namaan jedhe beeke isokkee. Namaan jedhe beeke Waaqayyoon nama akkuma Yesuus diddetti didiga ammas. Ifreem ilma Waaqayyoo hangafa moo hangafaa miti? Ilma kooti gaafa jedhuun ilma tokkicha. Afaan yeroo qabamte yeroo waan ni taate nun rakkin. Waaqayyoon dubbatee Ifreemiin ati ilma koo isa hangafaati jedhee moo hin jenneen? Waaqayyoon ni kijiba jedheemma. Jedhee miti. Jedheen naan jedhi. Jedhee moo jenneen? Waaqayyoon ni kijibee Waaqayyoon. Waaqayyoon kijibdee hin jedhee. Ayyee Ifreem ilma Waaqayyoo tokkichaati jedhe hangafaaf jedhime. Ani hin dubbifne barkana. Hin dubbifne? Waan hin dubbisin maaliif jedhe naan jedhe maaliif kijibda duuba? Ka injira kaa kan biraa. No abbaan fadhe Waaqayyoon kakuu moofaa keessatti Ifreemin ilma Waaqayyootiin jedhamu jedhu ilma koo hangafaan jedhu man jedhuun. Israa'eliin jedheera fakkeenyaaf Israa'el isin baasu. Jedheen kanaafu Yesuus hin jedhamne Yesuusii mitiimi. Israa'eliin jennaan Israa'eliin jedhe Yesuus jennaan Yesuusin jedhe. Waan siin jedhe. Yesuusin jedhe jechuuni. Waan jedhe. Yesuusin gaafa jedhu normaali ilma isaa akkasaa jechuudha. Waan jedhe akkasi kun yaada keeti waan itti ati dabaltu ilma koo hangafa kan jedhame Yesuus immoo Ifreemi kakuu moofaa keessatti. Yesuusidha. Ilma koo hangafa kan jedhame Yesuusi. Gurbaana na boqonnaan fudhattuun nagaa gurri kee. Rakkisaadha. Yesuusiin ilma koo jedhe kakuu moofaa keessatti. Rakkisa boo. Waan rakkistu hin fudhatu wangeela wallaahi naguma eentummaan wangeela fudhatu hin jirtu. Waa biraaf osoo hin taane macaafa qulqulluu dubbisaafuma keessanitti jiraadha nama falmiinaa. Dubbadhu kaatkinoo. Walaa usii deebisee hin jirame. Abuu Muwaas. Abeet. Wallaahi. Nagaan siifaa ta'u hunduma keessaniif. Nagaan haa ta'u. Munzir jirtu? Ayyee. Turkii jira. Abdulakiim. Yesuus Kiristoos ilma isaa ta'uu amantaa amantooti. Ilma jechuun ani ilma dhalchee ilma akkasiiti ilma gartee Waaqayyoon filatee uummate yoo ta'an naan fudhadha Waaqayyoon ilma qaba jedhee namaan. Waan madarasaa fi ijoollee haasaa maatii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo moo ilma Waaqayyoo miti? Maal jette ilma Waaqayyoo yeroo tu kontekstii ilma Waaqayyoon ilma qaba jedhee namanu isinillee ilma qaba jettanii. Abbaan Yesuus Kiristoos eenyudha? Abbaa jechuun uumaa jechuudha akkasitti naman abbaa isa dhalchee jechuutti hin fudhadhu abbaan anaafis Yesuusiifis uumaa keenya jechuudha abbaa
Uumaa keenya jechuudha. Maalirraa uumame Yesuus Kiristoos? Namarraa uumame ka. Namarraa uumame kan jedhu Dubbadhaa, ibsaa dubbadhaan namni namarraa kan inni uumamu haadhi